ከመንገድ ላይ ያነሳኝ ያለ ዕድሜ ያከበርከኝ ሰባርከኝ ከትልቅ ሰዎች ጋር ደባለከኝ ከመንገድ ላይ Tole, nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'uun isiniin jedha. Baga guyyaa har'aa geessan. Guyyaa har'aa ga'uuni waan hundumaarraa isa caaludha. Namni yeroo kana waan of harkaa qabuun, waan mana isaa keessaa qabuun, da'oo jajjabaa qabuun ooluu fi jiraachuu hin danda'u. Jireenyi namaa harka Waaqayyoo keessadha. Har'a ga'uu keenyaaf sababii jabaa inni ta'e Gooftaa Yesuusidha jechuu barbaadeetanii ammallee dabaleen isiniin jedha. Nagaan Waaqayyoo bakka isin argamtan hundumaa dachaa dabalee isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Kanaan dura sagalee Waaqayyoo kallattii adda addaatiin olii wajjin ilaalaa barachaa turree karaa sooshaal miidiyaa kallattii adda addaatiin Waaqayyoo dubbisaa nu barsiisaa nutti dubbachaa ture. Har'as immoo jaalala Waaqayyoo ta'ee buleessi keessanaan magaalaa Naqamteetti kanan argamu. Misgaanuu Goobanaa Waaqayyoo na gargaaree mata duree firdii qajeelaa faradii jedhu qabadhee har'a immoo gara keessanitti deebi'een jira. Kanaan dura akkuma sagalee Waaqayyoon eebbifamaa turre har'a sagalee Waaqayyootiin hin eebbifamnaa, hin barannaa, hin fayyinaa. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo moo hin taana wanti nu dura goru hin jiru. Hin dhageenya hojiirra oolchina jireenya bara baraa keessatti immoo of argina. Waaqayyoo jireenya bara baraa nuu kenneera waan ta'eef maqaan Waaqayyoo keenyaa eebbifamu. Mata duree akkas jedhu qabattu guyyaa har'aa firdii qajeelaa faradi. Firdii qajeelaa faradi. Barumsa keenya guyyaa har'aa keessatti maalinni firdii qajeelaanii? Firdii qajeelaa nama akkamiitu faraduu danda'a? Firdii jal'aanoo maal fakkaata? Eenyutu jal'isee? Maaltu immoo akka namni firdii qajeelaa hin faranne nama godhaa jira yeroo kana? Bu'aan firdii qajeelaa immoo maalidha? Waan jedhu walii wajjin sagalee Waaqayyoo dhaabbannee waliin hubannaa ilaalla. Ammasitti garuu sagalee kana jalqabdanii na wajjin dhaggeeffachaa kan jirtanii, na wajjin barachaa kan jirtanii amma dhuma sagalee kanaatti caqasaan isiniin jedha. Isa dura garuu Waaqayyo dubbii kana hafuura isaatiin akka nuu ibsuuf daqiiqaa 2 lafa jirrutti yaadaan Waaqayyoon haa kadhannu. Dubbiin kun qulqulluudha, nummoo cubbamootadha. Araara Waaqayyootu nuu baay'atee jennaan fuula Waaqayyoo jiraanna malee deddeebina malee Waaqayyoo amma nuyi tilmaamnu ga'a miti, amma nuyi beeknu ga'a miti. Beekumsi Waaqayyoo biran ga'amu, guddinni isaa biran ga'amu. Isa ani jedhu isa isin jettan gararraadha Waaqayyo. Kanaaf nuyi dadhabootadha. Natti dubbadhu an cubbamaadha, natti dubbadhu dubbii keenya qulleessi jenna. Billaadha sagaleen Waaqayyoo kun kan itti qoofamu miti. Kan akka barbaanne dubbannu miti, kan harka xuriidhaan qabnu miti. Qulqulluudha dubbiin Waaqayyoo. Isa qulqulluu kanatu nu warra dadhabootaan nututti dhiyaachaa jira, nu warra cubbamootatu. Kanaaf gad of deebisuun sodaadhaan sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffachuu qabna. Yaa isa qulqulluu taatee durumaa jirtu ilma Waaqayyo. Mirga abbaa keetti ulfina kan qabdu. Macca Waaqarraatiin kabajamtee kan jiraattu. Har'a ga'uu koof har'a ga'uu obboloota kanaaf sababni siidha. Sin galateeffadha. Waaqarratti ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waaqarratti kabaji guddaan siif haa ta'u. Ammoo akka har'a geenyu obsitu haala nu mijeesse. Waan baay'ee keessa nu dabarsite. Sanii humna keenyaaf itti adeemuuf dubbatachuu dadhabne baay'ee isaa nu dubbattee. Nuyiif du'a gidduu tarkaanfiin tokko kan hafe gidduu nuu galtee warra jiraatan nu goote. Maqaan kee Waaqarratti kan eebbifame haa ta'u. Amma immoo sin barbaada, sin fedha yaa ilma Waaqayyo. Dubbiin kee qulqulluudha, dubbiin kee qajeelaadha. Dubbii kee kana hafuura keetiin yoo hubanne malee yaada fooniin miira fooniitiin hubachuu hin dandeenyu.
Afurri qulqulluun yeroo kana dhufee sammuu keenyatti laphee keenyatti akka dubbatu sin kadhadha. Hafuura kee ergii nutti dubbadhu. Hafuura kee ergii nu barsiisi. Yaa Waaqayyo, biyya lafaa isa cubbuun guute, biyya lafaa isa hamaan guute kana keessa jirra. Sagaleen kee garuu gaarii goonee firdii qajeelaa farannee akka jiraannu nutti dubbata. Hubannaa nuuf kenni, qalbii keenya bani, sammuu keenya bani, laphee keenya bani, dubbii kee kana nu barsiisi. Akka nuyi dubbii kee barannee karaa keenya isa jal'aarraa hin deebineef wanti nu mormu yeroo keenyaan, jireenya keenyaan wanti mormu yeroo kanaa qabee maqaa Yesuusiin hidhamaa ta'u. Dubbii kee Waaqarraa ergi nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Firdii qajeelaa faradi kan jedhu walii wajjin ilaalla. Kutaa dubbii Waaqayyo keessaa bakka waliin ilaallu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 59 lakkoofsa 1-9, Isaayyaasuma kana 58 lakkoofsa 6, Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 21, fakkeenya 31 lakkoofsa 8 illee ilaaluu dandeenya. Mee Isaayyaas 59 lakkoofsa 1 qabeen dubbisa. Qaa Waaqayyootiin akkas jedha. Kunoo harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne, gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dhabne. Yakki keessan isinii fi Waaqayyo keessan gidduu goree gargar isin in ittise. Akka isiniif hin dhageenyettis sababii cubbuu keessaniitiif Waaqayyo fuula isaa isin irraa hin deebise. Harka keessan dhiigaan, barruu keessanis yakkaan xureessitaniittu. Afaan keessaniin soba hin dubbattu. Arraba keessaniinis micciramummaa hin dhageessiftu. Ani firdii qajeelaadhaan adeemu, namni dhugaadhaan faradus, namni firdii qajeelaadhaan adeemu, namni dhugaadhaan faradus tokkollee hin jiru. Isin dubbii waa'ee hin baafne in amanattu, sobas hin dubbattu. Hammina garaa keessa hin ka'attu, jal'inas garaa keessan keessa hin baaftu. Isin akka nama hanqaaquu mar'ataa cabsee ilmoo ishee yaasuuti. Akka nama fo'aa sariitii fo'uutis. Namni utuu hin beekin hanqaaquu sana yoo nyaate hin du'a. Hanqaaquu isa cabu keessaa immoo ilmoo bofaatu ba'a. Fo'aan sariitii isin fo'attan isuma ofii ooftan sana iyyuu hojiin keessan nama rakkisuu duwwaadha. Harka keessaniin waan hamaa hin hojjettu. Isin jal'ina hojjechuutti hin fiigdu. Dhiiga nama yakka hin qabnee dhangalaasuttis hin ariifattu. Yaadni keessan jal'aadha. Gara itti adeemtanittis hojiin keessan diiguu fi balleessuu duwwaadha. Lafa dhaqxanitti nagaa buusuu hin beektanii. Daandii keessan irras firdii qajeelaan hin jiru. Karaa jal'aa irra in adeemtu. Namni yaada keessan duukaa bu'us nagaan qabuudha. Waaqayyootu dubbii kana dubbata. Isaayyaasitti dubbateetu, Isaayyaas immoo saba kanatti akka himu godhe Waaqayyotu. Maal jedhaanii Waaqayyo karaa Isaayyaasiin, harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu dadhabee miti. Waaqayyo isin gargaaruu dadhabee miti. Waaqayyo isinii falmuu dadhabee miti. Waaqayyo isin oolchuu dadhabee miti. Waaqayyo isin warra karaa dhabe kanatti karaa agarsiisuu dadhabee miti. Isin warra nagaa dhabe kanaaf nagaa buusuu dadhabee miti. Harki isaa gabaabaa miti isin fayyisuudhaaf. Garuu cubbuu keessantu Waaqayyo dura goreedha. Yakka keessantu baay'ateedha. Cubbuu keessantu baay'ateedha. Kanaaf Waaqayyo akkatti isinii falmuu dhabe. Kanaaf Waaqayyo akkatti isiniif faradu dhabe. Kanaaf Waaqayyo akkatti isiniif murteessu dhabe. Garaa keessantu Waaqayyo irraa fagoodha. Yaada keessantu Waaqayyo irraa fagoodha jedhan. Harka keessan keessa dhiiga, barruu keessan keessa yakkatu jira. Lakkoofsa fuulduratti immoo namni firdii qajeelaadhaan adeemu, namni dhugaadhaan faradus tokkollee hin jiru. Firdii qajeelaadhaan namni adeemu,
dhugaadhaan namni adeemu garaan isaa qulleeffatee harka isaa qulleeffatee namni jiraatu tokkollee hin jiru jedha Waaqayyotu. Firdii qajeelaa faradu. Firdii qajeelaa akka farannu Waaqayyotu barbaada. Maal jira lakkoofsi 7 isin jal'ina hojjechuutti fiigdu. Dhiiga nama yakka hin qabne dhangalaasutti isin ariifattu. Yaadni keessanuu jal'aadha. Gara itti adeemtanittis hojii keessan diiguuf balleessuun waan lafa dhaqxanitti nagaa buusuu hin beektani. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isaayyaas 58 lakkoofsa 6 kanarratti immoo soomiin ani fudhadhe warra firdii jal'aadhaan hidhamanii hiikuu, hudhaa wanjoo itti furuu, warra cunqurfaman luba baasuu, wanjoo hundumaa isaanirraa cabsuu mitiire. Soomiin ani fudhadheedha Waaqayyo. Saba kanatu hin kadhanna jedhanii obbo bokoksu. Of mumul'isaa kadhatu. Hin kadhanna jedhu garuu firdii qajeelaa hin qaban. Hin kadhanna jedhu garuu garaan isaanii qulqulluu miti. Waaqayyo garuu soomiin an fudhadhes akkasii miti. Utuu iyyanii utuu kadhatanii sana maratti cubbuu hojjetan isaa nama dhiphisan isaa waan namaa qabeenya namaa saamanii wal cunqursan gadi wal qaban miti. Warra hidhaman hiikuu, warra firdii qajeelaa dhabanii firdii qajeelaa faraduu akkasiitiin nan barbaaduudha Waaqayyo. Hubadhaa sagalee Waaqayyoo. Dhaloota jal'aa lafarra guute, dhaloota Waaqayyoon wallaale, dhaloota harkisaa dhiiga ta'e, dhaloota barruunsaa yakkaan guute kanatti waan Waaqayyo jedhee dubbatu. Sinii falmuudhaaf an gara balleessadha garuu na danqeera hojiin keessan. Hojiin kee Waaqayyoon danqeeraa laata? Ittuma dabalee Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 21 dubbifna ammas waan Waaqayyo jedhu namaan. Boqonnaa 5 Amoos caafa Amoos raajichaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 nan dubbisa. Waaqayyo ani ayyaana ayyaaneffachuu keessan nan jibbe. Waa'ee isaas nan dhiise walga'iin keessanis anatti ajaaye. Qalma gubamuu fi kennaa midhaanii anaaf yoo dhiyeessitan iyyuu ani ittiin gammadu. Horii coccoomoo qalma galataas dhiyeessitanii ani hin ilaalu. Iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa. Sagalee maseenqoo keessanis ani dhaga'uu hin barbaadu. Qooda kanaa bultii qajeelaan akka bishaanitti, qajeelummaanis akka laga yeroo hundumaa yaa'utti haa burqu. Ameen, ameen, ameen. Lakkoofsa 23 nan dubbisa irra deebi'e. Iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa. Sagalee maseenqoo keessanis ani dhaga'uu hin barbaadu. Qooda kanaa bulchi qajeelaan akka bishaanitti maaltu? Bulchi qajeelaan akka bishaanitti. Qajeelummaanis akka laga yeroo hundumaa yaa'utti haa burqu. Ilaa kanan barbaada Waaqayyotu. Natti ajaa'ibe walga'iin keessaneedha iddoo kanatti. Maaliif beektuu kan Waaqayyo akkas jedhu? Garaa namaatii fi hojii namaatu tokko miti. Yaada namaatii fi afaan namaatu tokko miti. Mana Waaqayyoo keessa deddeebi'a. Kennaa tajaajilaa qaba. Waaqayyoof hojjedha. Afaaniin Waaqayyoof hojjedha jedha. Hojiinsaa kan biraadha. Isa kana jibbe Waaqayyotu. Natti ajaa'ibe walga'iin keessan. Iyya keessan narraa fuudhaa deemaa. Yeroo akkas jedhu Waaqayyo waaqeffannaa jibbe miti na hubadhaa. Faarfannaa jibbe miti. Maseenqoo jibbe miti. Hin qulqulloofne jireenya isaaniitu. Utuu of hin qulqulleessin Waaqayyotti dhiyaachuun hin danda'amu. Mana ofii utuu hin qulqulleessin. Harka ofii utuu hin qulqulleessin. Jireenya ofii utuu hin qulqulleessin. Namni mana isaa keessa utuu hin qulqulleessin ala hin qulleessu.
utuu mana keessan qulqulleeffatin ala qulqulleessina taanaan alaan gaarii akka keenya noolaa dibamaa isa Phaawulos jedhe taana jechuudha. Alli keenya gaarii keessi keenya fokkisaa yoo ta'e gatii nuun qabu. Isa kana jibbe Waaqayyo. Maqaaf nama Waaqayyooti. Jireenyi isaanii garuu Kiristoosin hin mul'isu. Isa kana jibbeetu faarfachuu keessan dura, waaqessuu keessan dura, aarsaa naa dhiyeessuu keessan dura qajeelummaatti deebi'aattiin jechuu barbaade Waaqayyo. Qooda faarfannaa amma faarfachaa jirtan, qooda iyyaa jirtan kanaadha. Bulchii qajeelaan akka bishaanii isin keessaa yaa'uudha. Qajeelummaan akka laga yeroo hundumaa jiraatu, takka qajeelaa taanee takka immoo jal'aa taananii jechuudha. Laga yeroo hundumaa jiraatu akkasa ta'u qajeelummaan isin keessaa, qajeelummaan keessan itti afufu jechuu barbaadeeti. Yoona aarsaa nama meeqaa ajeeffachaa jira Waaqayyo. Buleessa ko buleettii ko. In faarfatta malee faarfannaan kee fudhatama akka qabu beektaa? In lallabda malee lallabni kee kun fudhatama akka qabu hubatteettaa? Waaqayyo akkas jedhe narraa fuudhaa deemaa jedhe. Waaqayyo aarsaa ati dhiyeessisu dura garaa kee ilaala. Abeelii fi Qaayiniin ilaaluu dandeenya. Lamaan isaaniiyyuu dhiyeessaniiru. Waaqayyo garuu kan Qaayin dhiise kan Abeeliin ilaale. Maaliif? Abeeltu qajeelummaadhaan dhiyeesse. Abeeltu dhugaadhaan dhiyeesse. Yoona baay'een keenya ofumaa iyyina malee fudhatama miti jireenyi keenya, aarsaan keenya, waaqeffannaan keenya kiiloon kaasu fudhatama miti fuula Waaqayyoo duratti namni baay'een keenya. Maaliif? Jireenya keenyaaf dubbii keenyatu waliin madaalu. Inni nuyi jireenyaan mul'ifnu, inni nuyi hojiidhaan mul'ifnu kan biraa, inni nuyi dubbannu immoo kan biraa. Akkas ta'uu hin qabu. Qajeelummaan keenya, jireenyi keenya hojiidhaan agarsiifamuu qaba. Kiristaanummaan keenya hojiidhaan agarsiifamuu qaba. Waaqayyo isa nuyi faarfannu caalaa, isa nuyi lallabnu caalaa, isa nuyi tajaajillu caalaa maalitti gammada? Jireenya keenyaan lallabuu, jireenya keenyaan faarfachuutti gammada. Maal jechuudha jireenyaan faarfachuun? Jireenyaan lallabuun maayini? Waldaa duwwaa osoo hin taane biyya lafaa keessa yeroo deddeebinu, mana keenya keessa yeroo deddeebinu, magaalaaf baadiyyaa yeroo deddeebinu Kiristoos nu keessaa mul'achuu jechuudha. Haasaa keenyaan, hojii keenyaan, yaada keenyaan, harka keenyaan, deemsa keenyaan yeroo hundumaa qajeelummaa agarsiisuudhaan tajaajilu. Mul'isaa jirtaa laata lafa jirtutti Yesuusiin? Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Yeroon kun yerootti namni Kiristoosin lafa jirutti mul'isaa jiru miti. Osoo ganama nama tokko wajjin baatanii deemaa ooltanii jireenya isaatu faana dhooftanii, deemsa isaatu faana dhooftanii amma isin Kiristoosin keessatti argitan muraasadha. Mul'isaa hin oolu Kiristoosin namni. Akkas jedhee gooftaan Yesuus ani amman biyya lafaarra jirutti ifa biyya lafaati jedhe. Erga deemee booddee hoo biyya lafaa hin dukkanaa? Erga ol ba'ee booddee immoo nuun bakka buusee deeme isin ifa biyya lafaati jedhe. Bakka hojjennutti Yesuus ifuu qaba jechuudha. Dubbii keenyaan Yesuusin ibsuu qabna jechuudha. Kanan ta'u taanaan nama ufumaa iyyuu taana. Waaqayyo ufumaa iyyuu nu haa oolchu. Ufumaa faarfachuu nu haa oolchu. Ufumaa deddeebi'uu nu haa oolchu. Gatii of hin dhabsiisin. Waaqayyo gatiidhaan nu bitate. Asan deebi'a gara mana turee kootti firdii qajeelaa faraduu. Maatewos boqonnaa 5:22 yoo dubbifattan
Ani garuu isinittan hima eenyullee obboleessa isaatti yoo dheekkame abboota firdii duratti ittiin faradama. Maali yoo godhe gooftaan dubbate kan namni obboleessa isaatti yoo dheekkame waan salphaan fakkaatu gaafan dubbadhu cimaadha garuu obboleessa isaatti yoo dheekkame abboota firdii duratti itti faradama. Eshi obboleessa isaatiin raatuu yoo jedhe garuu ibidda qilillee keessatti itti faradamaadha. Jechumaan sitti faradama jechuudha. Waan biraa gootee miti. Meeqan keenyatu walitti dheekkamaa oola? Meeqan keenyatu wal kabajaa oola? Meeqan keenyatu iddoo waliif qaba? Meeqan keenyatu immoo gaarii waliif dubbata? Gooftaan dubbateen jecha kana yoo dheekkamte obboleessa keetti yoo dheekkamte haadhoo keetti haadhoon keessa wajjin dhalatte qofaa miti. Hundumtuu haadhoo keenyadha. Hundumtuu obbolaa keenyadha. Eenyumattuu dheekkamuu hin qabdu jechuudha. Yoo dheekkamte namaan abboota firdiin sitti faradamaadha. Obboleessa isaatiin nama raatuu jedhe immoo ibidda qililleetti itti faradamaadha gooftaan siyaa oolchu. Meeqan keenya wal arrabsaa oolarra raatuu qurcii caccabduu waliin jecha oola namni har'a. Raatuu namni obboleessa isaatiin jedhe ibidda qilillee keessatti itti faradamaadha. Waaqayyo firdii bara baraa kana siyaa oolchu maleessa. Namni akka barbaadetti uumamu jaamaa ta'eeyyuu naafa ta'eeyyuu uumamu arraba kee eeggadhu. Jechuma ati dubbattuun sitti faradama. Waanuma facaaftee olaammatta. Waan dubbachaa oollu, waan yaadaa oollu, waan gochaa oollu ilaallachaa dubbannu. Itti faradama jedhe gooftaan. Eessatti? Ibidda qilillee keessatti itti faradama. Nama obboleessa isaatiin raatuu jedhe. Of eeggadhu. Waan baduuf jettee sanbanni akka hin dhabne. Firdii qajeelaa. Jiraa firdii qajeelaan har'a biyya lafaa keessa. Yaa warra biyya lafaa keessa jirtanii anaan dabalatee. Firdii qajeelaa argaa jirtu biyya lafaa keessatti. Firdii qajeelaa argaa jirtu. Biyya lafaa nuyi keessa jirru kanarra hojiiwwan dhalli namaa raawwatu bakka gurguddaa namatti qoonnee ilaalla. Addunyaa kanarra hojii gurguddaa namatu jira. Tokko hojii qajeelummaadhaaf hojjetamu. Hojii qajeelinaaf hojjetamu inni lammaffaan immoo hojii jal'inaaf hojjetamu. Kanuma jira biyya lafaarra hojiin. Bakka lama gurguddaatti qoonnee ilaalla. Hojiiwwan gurguddoon biyya lafaa kana keessa jiran hojiiwwan qajeelummaadhaaf dhalli namaa hojjetuu fi hojiiwwan jal'inaaf dhalli namaa hojjetu jira biyya lafaarra. Damee gurguddaa qabaachuu danda'u hojiiwwan kun. Ani garuu gabaabsee hojii qajeelinaaf hojjetamuu fi hojii jal'inaaf hojjetamu isa kam hojjechaa jirtati? Sitoo beeka. Dhalli namaa jal'aa ta'e dhalata miti. Dhalatee jal'ata. Jal'aa ta'e dhalatu dhalli namaa. Erga dhalatee erga obbareetii waan keessa jiru ilaalee, waan dhaga'u ilaalee, waan itti dhalate ilaaleetu jallachaa deema. Karaarraa kaachaa deema. Wanti arganiif dhaga'an waan nama dhaaluuf. Egaa hojiiwwan gurguddaa biyya lafaa keessa jiran hojii qajeelinaaf hojii jal'inaa inni irraa hojii qajeelummaadhaaf hojjetamu kan nama hojjechiisu hafuura Waaqayyooti. Na hubadhaa. Hojii qajeelummaaf hojjetamu kan nama hojjechiisu hafuura Waaqayyooti. Hojii jal'inaaf hojjetamu kan nama hojjechiisu immoo hafuura hamaadha. Faallaa hafuura Waaqayyoo isa ta'edha. Ammuma adda baafachuu dandeessa. Hojii qajeelummaa hojjechaa ta'u ta'e ati galteetta hafuura Waaqayyoo si keessa jira. Hojii jal'inaa yaadda, hojii jal'inaa hojjetta yoo ta'e immoo waan saba hin qabne hafuura kan biraan geggeeffamaa jirta.
hojiiwwan jal'inaaf hojjetaman kan nama hojjechiisu faallaa hafuura waaqayyoo isa ta'e hafuura hamaadha. Namni qajeelummaatti hin jiraanne gaariis kan hin hojjenne firdii kan jallisu inni hafuura waaqayyootiin geggeeffamaa jira osoo hin taane yaada seexanaatiin geggeeffamaa jira. Hafuura ittiin geggeeffamaa jirtu adda baafadhu. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:7 kutaan amma dubbadhe kana dubbata. Kutaan kun hojii jal'inaa kan nama hojjechiisu hafuura hamaadha. Qajeelummaa kan nama hojjechiisu immoo hafuura waaqayyooti. Ilmi waaqayyoo garuu hojii seexanaa diiguudhaan mul'ateedha. Inni immoo si keessa jira. Ilma waaqayyoo waliin ta'e hojii seexanaa diigii jiraadhu malee itti hirmaattee jal'ina yaaddee hin jiraatin. Waaqayyo garaa keenya qajeelummaadhaan eebbisu. Firdii qajeelaan waaqayyoon gammachiisa. Jal'inni garuu seexana gammachiisa. Waaqayyoon immoo hin gaddisiisa jal'inni. Namni firdii qajeelaa faraduudhaaf ogummaa waaqayyo biraa argachuu qaba. Ogummaan hafuura waaqayyo keessaa argamu malee firdii qajeelaa faraduun hin danda'amu. Eeyyee. As deebina gara biyya keenyaatti. As deebina gara haala keessa jirruutti. Firdii qajeelaa hin jiraa. Barbaadaa. Mana barumsaa keessa jirtan keessatti. Waajjira keessa hojjettan keessatti, mana keessa hojjettan keessatti, magaalaa keessa jirtan keessatti, ollaa keessa jirtan, manuma keessa jirtan keessatti iyyuu barbaada. Jiraa firdii qajeelaan. Namarraa hoon agartanii, hawaasarraa hoon agartanii, geggeessaarraa hoon argitanii, barsiisaarraa hoon argitanii. Firdii qajeelaan jiraa nama keessa hoo. Siniif anniisa. Namni firdii qajeelaa faraduu kan danda'u yoo waaqayyo bukkeedhaa ogummaa argate duwwaadha. Waan isinitti hima ogummaa biyya lafaatiin namni guutuu ta'e beekumsa biyya lafaatiin namni guutuu ta'e gonkumaa firdii qajeelaa faraduu hin danda'u. Namni sin beekumsa qaba, namni sin digirii qaba, namni sin PhD qaba, fagoo ga'eera achi ga'eera jettan ogummaa waaqayyo lala firdii qajeelaa faraduu hin danda'u. Qajeelummaa nama barsiisu kaa. Namni qajeelummaa yaadee akka jiraatu kan godhu hafuura waaqayyo qofaadha. Ogummaa waaqayyo keessaa namaa dhufu qofaadha. Waan isinitti hima mootii tokkotu ture. Solomoon mootii dhalaalaa. Isa duraa mootota boqonnaa 3:16 garuu waan lamatu wal xaxeetti dhufe. Mootii biyya geggeessudha. Waan hiikuunsaa nama rakkisu. Waan adda fo'uunsaa nama rakkisutti dhufe. Dubartoonni lama harkanatu wal bukkee rafanii lamaanuu mucaa qabu. Tokko irra ciifti ajjeefte kan ishee tokko immoo fayyaadha. Isheen irra ciifti ajjeefte kan ishee fayyaa fudhattee ganamaan qoodettee itti falmite. Booddee gara mootitti geessan. Mootiin ogummaa waaqayyo isaa kenneef gargaaramee Solomoon tooftaa waaqayyo isaa kenneen gargaaramee dubartoota kana araarse. Lamaanuu kun kan koote naan gargar baqasseen tokko fudhattu gargaran baasa mucaa isa fayyaa kana. Haati mucaa garaan raafamee maaloo dhiisi. Ishee biratta guddatu bakkee ba'e dhoksaansaa argitanii ogummaan ittiin mucaa haadha mucaatiif deebise. Namni firdii qajeelaa utuu gar tokkotti loogii utuu hojjetin faraduu kan danda'u ogummaa waaqayyo bukkeedhaan yoo argate qofaadha. Hafuura ogummaa namaaf laatu, hafuuricha qajeelummaa nama barsiisu namni of keessaa hin qabne firdii qajeelaa faraduu hin danda'u. Ofii isaas qajeelummaatti jiraachuu hin danda'u. Maal jedhe gooftaan Yesuus wangeela Yohaannis 16:5 irraa hafuura kun sinii erga inni immoo qajeelummaa sin barsiisa jedhe. Hafuura qajeelummaa nama barsiisu hafuura waaqayyo kanaan eebbifame lafa jirtutti. Hafuurri qajeelummaa nama barsiisu namni firdii qajeelaa faradee akka jiraatu kan nama godhu hafuura waaqayyooti. Maqaa gooftaa Yesuusiin hafuura kanaan eebbifama. Hafuura waaqayyoo malee gaarii yaaduun hin danda'amu. Cubburraa fagaannee qajeelummaatti jiraachuudhaaf hafuura waaqayyootiin geggeeffamuu qabna.
fedhii waaqayyoo namni akka qajeelummaatti jiraatudha. Waaqayyoon dhaga'ee yaada mataa isaa utuu hin taane namni yaada waaqayyoo akka jiraatu fedha waaqayyooti. Fedhii waaqayyoo namni qajeelummaatti akka jiraatudha. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 waaqayyootu qajeelummaa namarraa dheebotu qajeelummaa namarraa dhabe. Dhaloota qajeelummaadhaan jiraatu uume waaqayyo lafarratti. Sammuu nagaa fi yaada qajeelaadhaan nama uume. Adeemsa keessa garuu namni karaa waaqayyo irraa kaatee jal'aa ta'e argame. Waaqayyo iddoo sanatti hin gadde. Arras hojiin namaa inni jal'aan garaa waaqayyoo gubaa jira. Kan kee akkamii? Obboleetti kan kee akkamii? Obboleessa koo kan kee akkamii? Hojiin kee waaqayyoon garaa gubaa jira moo waaqayyoon gammachiisaa jira? Wanti ati bultee kaatee yaaddu halkaniif guyyaa yaadaa hojjettu yaadaa deemtu mee waaqayyoon gammachiisaa jira moo waaqayyoon garaa gubaa jira? Kutaa kana irratti jal'inni namootaa waaqayyoon garaa gube. Uumuma isaattuu hin gadde waaqayyoon gaabbe. Kan kee hoo akkamii? Nuuf dubbataa jira waaqayyo har'a. Hojiin ati hojjettu waaqayyoon garaa gubaa jira? Irraa deebi'uu dandeessa, irraa fayyuu dandeessa. Karaa kee qajeelfachuu, garaa kee sirreeffachuu, harka kee dhiqattee nama qajeelaa ta'uu dandeessa. Waaqayyoon deebiftee gammachiisuu dandeessa. Hojii kee ilaalladhu. Egaa waaqayyoo firdii qajeelaa barbaada narraati. Waaqayyoo namni gaarii yaade akka jiraatu barbaada. Maaltu akka namni firdii qajeelaa kana hin faranne godha? Isa kana gabaabaatti waliin ilaalla. Ilaa waaqayyoo lafarratti gaafa nama uume nama qajeelaa uume. Nama yaada gaarii qabu uume. Adeemsa keessa namni toora waaqayyoo gadhiisee jal'aa ta'e enne. Har'as waaqayyoo dhaloota kanarraa kan barbaadu, anarraa kan barbaadu. Ni warra biyya lafaarra deddeebi'aa jiru kanarraa waaqayyoo kan barbaadu firdii qajeelaadha. Akka Isaayyaas keessatti dubbifanne ammaa kana aarsaan waaqayyo barbaadu aarsaa qajeelummaadhaan dhiyaatu, waaqeffannaa qajeelummaadhaan ta'u, lallaba qajeelummaan ta'u, faarfannaa qajeelummaan ta'u barbaada malee waaqayyo isa qajeelummaan keessa hin jirre narraa fuudhaa deemaa jedha. Erga akkas ta'e akkamittiin firdii qajeelaa faraduu danda'a dhalli namaa? Maaltu akka namni sirrii yaadne godhe? Maaltu namni akka nagaa waliif hin qabaanne godhe? Maaltu namni akka firdii qajeelaa waliif hin faranne godhe? Maaltu akka namni firdii qajeelaa hin faranne godhe? Waaqayyo namni akka gaarii hojjetu erga jaallate maaltu karaa irraa akka namni kaatu godha? Qabxii muraasan sanitti hima. Akka namni gaarii waliif hin yaadne, akka namni lafa jirutti, lafa hojjetutti, biiroo hojjetutti qajeelummaa firdii dhugaa hin faranne maaltu godhe? Tokko sodaa waaqayyoo of keessaa dhabuu namaati. Sodaa waaqayyoo of keessaa dhabu. Sodaa waaqayyoo dhabuun namni akka firdii qajeelaa hin faranne nama godha. Namni waaqayyoon hin sodaatu taanaan firdii qajeelaa faraduu hin danda'u. Namni waaqayyoon hin sodaatu taanaan gaarii namaaf yaadu, gaarii ollaaf yaadu, gaarii biyyaaf yaadu, waan gaarii hojjechuu gonkumaa hin danda'u. Maal hin sodaatu waan ta'eef? Waaqayyoon hin sodaatu waan ta'eef. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 27. Faarsaa 34:11. Maal jedha Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1? Abbaa firdii jal'aa, waa'ee abbaa firdii jal'aa sana dubbata. Dubartii deddeebitee abbaa firdii jal'aa sana kadhattu. Maaloo anaaf sanatti falmu gidduutti firdii qajeelaa naaf fara dhiyeetti. Aras hin deebiti. Boris hin deebiti. Inuma lafarra jalaa harkisa. Inuma lafarra jalaa harkisa abbaan firdii jal'aa kun. Geggeessaa jal'aa, mootii jal'aa,
bulchaa jal'aa Waaqayyo sirraa qabu. Isa nama deddeebisu. Dubartiin kun garaa babal'attee deddeebiti naaf aradiyetti. Gaaf tokko namichi jal'aan kun akkas jedhe ani jedhe. Ofuma isaatti dubbata. Waaqayyoon yoon sodaachuu baadhe namas yoon safeeffachuu baadhe ani dubartiin kun anuma yoo natti deddeebitee waan na rakkifteef nan faradaati jedhe. Waaqayyoon yoo sodaate namni firdii qajeelaa farada. Namichi jal'aan kun utuu Waaqayyoon sodaateera ta'e haadha hiyyeessaa kana hin deddeebisu ture. Battuluma isheen dhuftetti dhimma ishee gaafatee waan isaaf danda'amu raawwataaf ture. Yoo isaaf hin danda'amu ta'e immoo gara isheedhaaf fala ta'utti caqasaaf yookaan dabarsa. Malee amma kana dhimma ishee lafarra jalaa hin harkisu ture. Sodaa Waaqayyoo dhabuurraan kan ka'e gara dubartii kana baay'ee rakkiseera. Ani Waaqayyoon sodaachuu yoon baadhee dhumarratti. Namni Waaqayyoon hin sodaatu taanaan obboloota koo firdii qajeelaa hin faradu. Yaaqoob boqonnaan tokko 27 ammoo Waaqayyoon sodaachuun inni xurii hin qabne. Inni fuula Waaqayyoo duratti fudhatama qabu Waaqayyoon sodaachuun namoota gargaaruudha. Haadha hiyyeessaa gargaaruudha. Nama jalaa firdii jallisuu dhiisuu, dhugaa namaa haqaaquu dhiisuu, isa kanatu Waaqayyoon gammachiisa. Faarsaa 34 lakkoofsa 11 immoo isiniin dubbisa dhaqee. Akkas jedha. Faarsaa 34 lakkoofsa 11. Kottaa yaa ijoollee na dhaggeeffadhaa. Ani immoo Waaqayyoon sodaachuun isin nan barsiisa. Nama nana ati jireenya hin hawwitaa? Waan gaariitti gammaduufis bara dheeraa jiraachuu hin jaallattaa? Yoo sarraba kee hamaatti afaan keessa soba dubbachuutti eegi. Wanta hamaatti fagaadhu gaarii godhi nagaa barbaadi duukaa bu'ee. Ameen. Sagaleen kun namatti tola. Ilaa gaaffii qaba. Dirqamaan sirra kaa'a miti. Si gaafataa si ajaja. Amma waan dhageessu qabda waan raawwattu immoo qabda. Ilaa na dhaggeeffadhu. Nama nanaya ati jireenya hin hawwitaa? Gaaffiidha. Namni jireenya hin hawwine jiraa? Hundumtuun dharra'a. Waan gaariitti gammaduufis bara dheeraa jiraachuu hin jaallattaa'oo? Namni kana jibbu jiraa? Hin jiru. Bara dheeraa jiraachuun hundumtuun jaallata. Ajaja qabaga. Kana barbaaddaa? Jireenya hin hawwitaa? Waan gaarii hin hawwitaa? Umurii dheeraa jiraachuu barbaaddaa? Ilaa akkas godhi. Yoos arraba kee hamaatti isan maal hin hawwita yoo ta'e isan ammasiin jedhe kana goota jechuudha. Sagalee Waaqayyoon dubbise natu jedhe miti. Bara gaarii inni jedhuun kun waan gaarii inni jedhu kun umurii dheeraa inni jedhu kun isa lafarraa duwwaa miti. Jireenya isa gaarii ta'e isa Waaqarraa argachuudhaaf badhaadhummaa isa Waaqayyo nuuf kaa'e sana argachuudhaaf maal godhi? Arraba kee hamaatti afaan kee soba dubbachuutti. Namni mee afaan isaa kana eeggachuu hin danda'u. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Amma yoo ilaaltan nama to'atamaa miti afaanni namaa kun. Afaanni namaa kun waan meeqa dubbachaa oola? Afaan kee waan meeqa dubbachaa oola siin? Afaan nama fayyee waan meeqa dubbatu? Arrabi nama fayyee waan meeqa lallabu? Isa fayyee lallaba malee maqaa Yesuusin arrabi keessatti hin fayye sanaa lallabu. Isa biyya lafaas isa kan Waaqayyoos hin lallabna taanaan hin fayyine. Waa'een arrabaa kun cimaadha. Namni waan dubbatuun waan adabamuuf wanta ati dubbatte waan sanatti ta'uuf arraba kee eeggadhu. Soba dubbachuutti afaan kee eeggadhu. Namni guyyaatti meeqa sobaa oolatu jettanii dhugaa Waaqayyootti lakkooftanii biran geessanii. Maal amma maaltu sobuu si geesse obboleettiif obboleessa ko?
afaan kee soba dubbachuutti eeggadhu jireenya nawwiita yoo ta'edha. Soba dubbatta taanaan hin goonsa taanaan hin baddachuudha. Wanta hamaatti immoo fagaadheedha. Gaarii immoo godheedha. Nagaa barbaadeedha. Duukaa bu'eedha. Nagaan kun maalidhaa? Kiristoosidhaaf nagaan. Isa barbaadedhu isa duukaa bu'i. Yoo jireenyatti galta jechuudha. Namni sodaa Waaqayyoo of keessaa qabu taanaan akka barbaade jiraata. Waan barbaade nyaata. Waan barbaade dhuga. Waan barbaade uffata. Yoo barbaade qullaa deema. Yoo barbaade uffata. Yoo barbaade gad deema. Yoo barbaade ol deema. Yoo barbaade saama. Yoo barbaade ni ijaara. Maal hin qabu taanaan sodaa Waaqayyoo hin qabu taanaan. Sodaa Waaqayyoo qaba taanaan jireenya namaa tasgabbaadha. Akka agarteen fiigdu, akka agarteen dubbattu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma dubbii kana dhageesseen jireenyi kee sodaa Waaqayyootiin kan guute haa ta'u. Manni kee sodaa Waaqayyootiin kan guute haa ta'u. Bulchiinsi kee sodaa Waaqayyootiin kan guute haa ta'u. Yoos firdii qajeelaa farduu dandeessa. Waaw. Namni uumaa isaa Waaqayyoon hin sodaanne akka yaada Waaqayyootu hin taane akka yaada isaatti jiraata. Akka yaada garaa ofii jiraachuun qajeelummaa nama hojjechiisu. Akka yaada Waaqayyootti jiraachuun garuu qajeelummaadha. Piliis na dhaggeeffadhaa. Nuyi biyya lafaa keessa yeroo jiraannu akka yaada keenya jiraanna miti. Orkamaadha yaadni keenya. Akka yaada kun jiraadha miti. Akka yaada Waaqayyoon jiraadha. Kanuma hin barbaade irra fiiguu hin danda'u. Waanuma hin barbaade hojjechuu hin danda'u. Dhowwaa qaba. Waan hundumtuu dhowwaa hin qabu yoo ta'e iyyuu waan barbaade hojjechuu dandeessa yoo ta'e iyyuu jireenya kiristaanummaa keessatti garuu dhowwaa qaba. Waan hundumtuu sin fayyadu waan ta'eef waan hundumaa hojjechuu hin qabdu. Waan hundumtuu sin fayyadu waan ta'eef waan hundumaa duukaa fiiguu hin qabdu. Isa si fayyadu keessaa adda baafachuu qabda. Waaqayyo jeenyata keessa waan baay'ee kaa'e. Isa nama fayyadus kaa'eera, isa nama hin fayyadnes kaa'eera. Waan itti fayyadamu kan beeku garuu abbaadha. Waan Waaqayyo itti hin fayyadaminaa jala itti fayyadamanii keessaa ba'anii qullaa ta'anii. Har'as biyya lafaa keessa jirta, waan wal make keessa jirta, waan itti fayyadamtu, waan dubbattu, waan gootu, karaa irra deddeebitu situ beeka. Isa si baatu filadhu itti jiraadhu. Kanan ta'u taanaan dhumi kee badiisa ta'a. Har'a garuu akkati ooltuuf qajeelummaa akkati moosifattu hafuura Waaqayyoon hoogganamtee yaada keetu hin taane yaada Waaqayyoo jiraattee biyya lafaa kana keessa akkas darbitu dhaamsa siifan qaba. Haleluuyaa. Yaada Waaqayyoo raawwannee jiraanna malee akka barbaanne akka sammuu keenya jiraanna miti. Sammuun keenya sirbinuun jechuu danda'a. Sammuun keenya dhuginuun jechuu danda'a. Fedha foon keenyaan gaggeeffamne jiraanna miti. Fedha Waaqayyoo yaada Waaqayyoo raawwachaa warra jiraatanidha. Namni gaafa Waaqayyoon sodaatu dhoksaatti nama namartu. Mattaa nyaatu. Haadha hiyyeessaa jalaa firdiin jallisu. Daarii namaa hin dhiibu. Hinatu hin goyyomsu hin sobu. Waaqayyo maallaan jedhee garaa isaatti waan yaaduuf Waaqayyo maallaan jedha. Jal'ina kanaaf kan kana fakkaatu narraa of eeggatee jiraata. Waaqayyo maallaan jedha. Injiruun kun har'a nama keessa. Maallaan jedha Waaqayyo. Dhaloonni nuyi har'a keessa jirru dhaloota Waaqayyo maallaan jedhaa irraanfatedha. Humna qabuttan fayyadama. Qabeenya qabuttan fayyadama. Beekumsaan qaba. Bara rakkinaa kun na oolcha. Bara dhukkubaa kun na oolcha jedhee dhaloota fiigaa jirru keessa jirra. Hin gowwomin. Waan harkaa hin qabne guyyaa inni si oolchuu dadhabu hin dhufa. Na dhaggeeffadhu. Mannati qabdu, qabeenyati qabdu, wanta sarara of harkaa qabdu of harkatti ilaaltee abdii godhattu guyyaa inni itti sin oolchine tokko dhufuudhaaf jira. Guyyaan kun guyyaa baay'ee hamaaf guyyaa baay'ee ulfaataa. Humni namaaf beekumsiif qabeenyi namaa nama oolchuu kan hin dandeenye, tulloonni nama oolchuu kan hin dandeenye guyyaan tokko hin dhufa. Har'aa qabii qajeelummaa facaafadhu. Isa jalatti baqattee ooluu dandeessa. Gaaddisa isaa jala lixxee ooluu dandeessa. Karaa keerratti qajeelummaa facaafadhu. Qajeelummaa hojjedhu. Sodaa Waaqayyootti jiraadhu. Wow, haleluuyaa. Saa'ol Waaqayyoon goyyomsuuf waan ka'e fakkaata.
waaqayyo dhaqii amaaleqoota biyya sana balleessi jennaan waan gaggaarii hambisee fixeera jedhe. Waaqayyo garuu waaqa gowwoomfamuu hin dandeenyedha. Tarii nama lokachee waa hojjechuu dandeessa, nama lokattee miidhuu dandeessa, waaqayyoon garuu lokachuu hin dandeessu. Waaqayyo iddoo hundumaatti waan arguuf firdii qajeelaan mana nama baay'ee keessaa badeera, waajjira nama baay'eeti badeera. Utuu waaqayyoon sodaate namni firdii qajeelaa namaaf farada. Jira waajjira mootummaa keessa firdii qajeelaan, jira geggeessitoota bukkee, jira bultoota biyyaa bukkee, jira mootota bukkee. Firdii qajeelaan jira hin jiru. Akka wal beekutti walii farada, akka wal beekutti walii dubbata, tokko ol kaasee tokko gabbuusa, ijaan hojjeta, fuulaan hojjeta, qabeenyaan hojjeta, harkaan hojjeta. Bara akkasii keessa jirra. Firdii qajeelaan eessa jira? Garuu dhugaatii har'a haqaa qabee afaan sa'in kan si haqaaqu tokko moositti dhufa. Kanaafuu waan hojjettu beekkachaa lallachaa hojjedhu. Guyyaan ati waan har'a hojjetteef gatii baaftu fuula kee dura jira. Hojjetoonni mootummaa adda addaa teessanii hojjettan of eeggachaa hojjedhaa. Marcuma sinarra teessanii hojjettan faraddan mana murtii keessa kan hojjettan waaqayyo dachira sin kaa'e firdii qajeelaa farada dhalootaaf, firdii qajeelaa faradaa ilmaan hiyyeessaatiif waaqayyo falmaa ijoollee isaati waan ta'eef waaqayyo wajjin walitti bu'aa hin oolinaa. Waan hojjettan qajeelummaadhaan hojjedhaa. Namni yoo waaqayyoon sodaate wanta hamaarraa akka fagaatu Solomoon fakkeenya 16 irratti dubbateera. Yoo waaqayyoon sodaate waan hamaarraa fagaata namni. Har'a biyya lafaa keessa yoo ilaaltan waan tokko keessa galuudhaaf dhugaadhaan namni hojjetu hin jiru. Jal'inaan malee, karaa jal'inaatiin malee, karaa sobaatiin malee, karaa dalgaatiin malee, harkaan malee namni waan tokko godhee milkaa'uu hin danda'u hin jiru. Waajjira mootummaa keessa hin jiru. Yoo miilaan naxxee milkooftu yoo harkaan naxxee malee beekamaadha kun. Maal sii godha? Yeroo ati teessee firdii jalliftu, yeroo ati faayila hiyyeessaa jala keessa isa harkaan sitti dhufe irra keessa oolchitu, waaqayyo waaqarra taa'ee si arga'u. Irra teessee naftu irraa si darbata. Marcuma irra teessee firdii jalliftu, marcuma irra teessee nama gadi qabdu, irra taa'aa waan haftu sitti hin fakkaatin irraa si darbata. Akka har'a sitti tole kanatti naftu. Waaqayyo falmaa ilmaan namootaa waan ta'eef. Utuutu irraan darbataniin garuu sittan hima. Waaqayyoon tuffatamu waaqayyo si haa oolchu. Saa'ol waaqayyoon waan tuffatameef mootummaan isaa iddoo lamatti tarsa'e. Geggeessummaan kee kun, bulchiinsi kee kun waaqayyoon hin dhageessu yoo ta'e hin tarsaa, hin darbatamta. Firdii qajeelaa faradi lafa jirtutti. Mata dureen kun dhaloota hundumaa ilaallata. Isa xiqqaan ilaallata, isa guddaan ilaallata, wallaalaa beekaan ilaallata, barataa barsiisaan ilaallata. Firdii qajeelaan iddoo hundumaattidha. Wal ilaallee walii faradaa irraadha. Wal ilaallee waan gaarii walii maraxaa irra. Gaaf tokko magaalaa kana jala aanaa jirtu tokkoon dhaqee hojii wayii jechuu. Aanaan iddoon suni magaalaa keenya jala jirti. Waajjira mootummaa keessadha. Ani immoo hojii dhuunfaa dhimmaaf hojjechuu dhaqeen naannoo sa'aatii 4 walakkaati. Namootatu baadiyyaa irraa dhufa, namoota gurguddoo. Maaliif gara waajjira mootummaatti kaan daaliin duraa jallachuu danda'a, kaan namaan lolamuu danda'a, dhugaa adda addaa kan dhugaan isaanii haqaaqametu gara mana murtiitti iddoo adda addaatti iyyatanii furmaata argachuudhaaf deemu. Utuu namni seeraan taa'ee hojjetu jiraate rakkoo hawaasaa hiikuudhaaf kaa'amte iddoo jirtu. Namichi tokko ulee qabatee dhufe jaarsadha. Baay'ee dadhabeera, karaa dheeraa deemee dhufe lafa. Iddoon hojjedhu sanaa namni kutaa sana keessa hojjetu gadi ba'eeti jira. Namtichi karaa dheeraa deemee dhufe kuni dhimmaaf isa barbaadee dhufe. Garuu gaafa inni dhimma isaa itti himatu ana gara gaarii anaa fi
dhimma kana naaf ilaali jedhee dhimma isaa gaafa inni gad diriirsu abbaan dhimmaa sun namtichi hojjechuuf iddoo sana taa'e akkasittiin jedhe walgahii qabnaa booda deebi'aa obbo jedhe saayisaa 4:00 saayitiin nan dhaggeeffadha ilaalaa nama guddaadha maaloo ilma koodha jaarsi karaa dheeraa deemeen dhufee isa dadhabbii meeqaan iddoo kana ga'e amma deebi'uu hin danda'u ammas ganaa karaa dheeraa deemeen gala anoo tiraanspoortii isaayyuu hin qabu ilma koo maaloo naa ilaali dhimma kanaa jedha jaarsi maanguddoodha namichi kun akkasittiin jedha walgahii qabnan siniin jedhe booda deebi'aa jedhee bukkee darbee ala dhaabachuutti ka'e baay'ee garaan nagadde jaarsi iyyee dadhabee waan godhu dhabee nama lageessifatu dhabeetu achi akkas socho'e dhuguma walgahiin jiraa jedhee gaafan ilaalu walgahiinuu hin jiru achi gadi ba'ee mana bunaa jala taa'utti ka'e ilaalaa waan namni godhu baay'ee garaan koo nagadde isayyuu nama isaanii nama guddaadha utuu inni adaraa kanatu bukkee darbee dhaqee iddoo hin taane taa'a waan hojjechuu qabu dhiisee waan murteessuu qabu dhiisee waan tokko sammuutti na dhufe utuu nama guddaatu nama sadarkaa olii jirutu konkolaataa dhaabbatee waajjira isaa fuuldura dhaabbate ta'ee dhaabbatee ol galee dhimmaaf dhufe ta'ee immoo namichi kun akkam godha duusa konkolaataa qabu dhufee biiroo isaa fuuldura dhaabatee keessaa bu'ee dhimma isaa itti machuu dhaqatee akkam godhattee yaadda wambarii irra taa'urraa yoo ol ka'eetu nooraa'edha ay nama sa'iyyeessa akkasiyoo namni akkatti ilmaan namaa cunqursaa jirtu ilmi waaqayyoo sitti dhufa garaan koo baay'ee nagadde waan gochuu qabnu waan nu ilaallatu fiixaa baafnu waaqayyoon sodaachaa hojjennu utuu waaqayyoon sodaate namni nama hin cunqursu utuu waaqayyoon sodaate namni dha'ee nama hin balleessu qabeenya namaa hin saamu loogii nama irratti hin hojjetu kan qabu nagaa jedhee jiraatatu waaqayyoon sodaate bara kana sodaan waaqayyo nama keessaa duleechi ta'eera dhugaadha in argitanii sodaa waaqayyo nama keessatti waaqayyo hafuura sodaa isaatiin waa eebbisu kanaaf firdii qajeelaa faraduu kan danda'u namni yoo waaqayyoon sodaatedha qabxii tokkoffaadha qabxii lammaffaa itti fufnee ilaalla kutaa lammaffaadhaan walitti deebina itti fufaa dhaggeeffadhaa waaqayyo hafuura sodaa isaatiin lafa isin jirtanitti isin eebbisu eebbifamaa